waliitiin dubbii sagalee waaqayyo waliitiin ni ilaalla jecha. Keessumaati waamamuun qulqulluu Phexros maal ture? Akkamitti waaqayyo qulqulluu Phexrosiitiin isa waame kan jedhu waliitiin ilaaluun barbaachisaadha. Galaana Galiilaa cinatti kan argamtu gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos yemmuu deddeebi'utti gooftaan keenya galaana Galiilaa cinatti argamtu bara tajaajilummaa isaa bara inni barsiisummaa isaa addunyaa kana deddeebi'utti yemmuu deddeebi'u obboloota lamman Phexros kan jedhan Simoon obboleessa isaa immoo Indiriyaas lafa isaan qurxummii qabaniiti. Lafa isaan kiyyoo kiyyeessanii jireenya isaanii foonii itti jiraatan maatiiwwan waaqayyo jecha kana siraatiin hubadha. Qulqulluu Phexrosii fi qulqulluu Indiriyaas jarreen kun lamman obboloota lamman hojii wal fakkaataa ta'e hojjetan. Qulqulluu Phexros lafa inni qurxummii qabu. Qulqulluu immoo Indiriyaas immoo lafa inni qurxummii qabuuti. Lachan isaanii Kiristoos gargara galaana kanaatti yemmuu isaan hojii kana hojjetan bakka isaan qurxummii kiyyeessanii waameenii jedha. Koottaa duuba koo namoota kan kiyyeessitan akka taatani malee kanaatiin booda isin warra qurxummii kiyyeessu miti jechuudhaan waaqayyo isaaniin waameeraa jedha. Asirratti maal hubannaa? Qulqulluu Phexrosis qulqulluu Indiriyaasis lafa hojii foonii kana itti hojjetan dhiisanii Kiristoosin duukaa bu'uudhaaf murtoodhaan ka'anii jedha. Kiristoosin hordofan. Yaada kana eessaa argannaa? Wangeela qulqulluu Maatiyoos boqonnaa 4 lakkoofsa 18 irraati gaafa ilaallu jarreen lachan kun fedha waaqayyootiin jaalala isaaniitiin Kiristoos duukaa bu'uudhaan isin kanaan booda warra qurxummii kiyyeessitan otoo hin ta'in warra namoota kiyyeessitanii warra mooraa koo keessaa ba'anii warra karaa koo gadhiisanii amantaatiin kufan qabaa gara amantaatti deebisaa jechuudhaan Kiristoositti dubbateera jedha. Isaanis mamii sodaa shakkii tokko malee Kiristoos duukaa bu'uudhaaf ni ka'an ni murteeffatan. Maatiiwwan waaqayyo addunyaa kana gadhiisnee ba'uudhaaf fayyuudhaaf jireenya bara bara argachuudhaaf boqonnaa bara bara argachuudhaaf murteessuun baay'ee barbaachisaadha. Asirratti qulqulluu Phexros nama maatii qabu ture jedha. Yookiin immoo afaan Amaariffaatiin ቅዱስ ጴጥሮስ ባለትዳር ነበረ ይላል ታሪኩ። እንግዲህ ቁልቁልች ጴጥሮስ ጵሬጤዎ ከንጀደምት ሃቲ ወራ ኢሳ ጵሬጤዋ ከንጀደምቱዳ ሃቲ ወራ ቁልቁሉ ጴጥሮስ ጵሬጤዋ ጀደምቴቱ መቃንሼ ዋመም ጉፍታን ኬኛ ቆርቺ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ገረመነ ቁልቁሉ ጴጥሮስት ዱፌ amaatiin isaa dhibee hurgufaa jennu yookiin immoo nuti bara keenya busaa jennu jechuu danda'a. Nama hurgufee nama raasee akka qorraa godhee nama dhukkubsuun qabamtee ciistee turtee jedha. Yeroo qulqulluu Phexros harkaa amaatii isaa qaqqabatutti dhibee nama rombisiisu yookiin immoo nama hurgufu kana irraa ishee fayyisee kaatee dhaabatteetti. Wangeela qulqulluu Maatiyoos boqonnaa 8 lakkoofsa 14 gubbaa irratti seenaa kana arganna. Inni itti aanu immoo qulqulluu Phexros wantoota inni ittiin hin beekamu maaliifan kana kaase guyyaan har'aa kun raafilii yookiin immoo ka'umsa isaa seensaa marii keenya guyyaa har'aatiif qulqulluu Phexros qulqulluu Phaawulos jedhameetu adoolessi guyyaan 5 guyyaan xoominii kun yeroo baay'ee isaan guyyaa itti yaadatamanidha. Eebbi isaanii nurra haa bulu. Qulqulluu Phexros maaliin beekama kan jedhu immoo kaasuun barbaachisaadha. Qulqulluu Phexros galaana Galiilaa yaa gooftaa atis yoo nama taate gara keenyarra akka dhuftu sin ajaja jedhee gooftaan keenya
qulqulluu Phexrositti dubbatee ture jedha. Ati dhuguma gara kana gara galaanaatti akka dhuftu yookiin immoo ቅዱስ ጴጥሮስ በገሊላ ባህር ጌታ ሆይ አንተ ከሆንክ በውኃ ላይ ወደኛ እንድትመጣ አዛለሁ። eenyutu waaqayyootiin ajajaa qulqulluu Phexrosis galaana kanarra yaa gooftaa gara keenya koottu jechuun ajajee jedha. Innis koottu jedhee qulqulluu Phexros gara markabitti yookiin immoo gara doonittiitti seenee gara Iyyasuus Kiristoos yeroo qaqqabutti bishaanirra yeroo deemu haa ta'u malee humna qilleensaa kan argee sodaatee jedha. እንግዲህ ቅዱስ ጴጥሮስ ከተንካይቷ ወርዶ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲደርስ በውኃ ላይ ሲሄድ ነገር ግን የንፋሱን ኃይል አይቶ ፈራ። ሊሰጥም በጀመረ ጊዜ ዲሙዳፍ የሮ ኢኒ ከኤት ያ ጎፍታ ኑፈይስ ጀዴ ቁልቁሉ ጴጥሮስ ዱበቴቱ ቱሬ ዮኪን ኢሞ ኢየቱ ቱሬ ጀዳ ጎፍታን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ሀርከ ኢሳ ቀበቴ ሀርከ ሳበልሴ ኢሳ ቀቤ አቲ አመንታንኬ ካን ስት ህረት አንተ እምነት የጎደለ ስለምን ትጠራጠራለህ? ማሊፍ ሸክታ ጀቹዳን ቁልቁሉ ጴጥሮስ ጎፍታን ኬኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋፈቴራ ወንጌላ ማቴዎስ ቦቆና ኩዳ ፉርድግ ደሚ ሰደት ረት ኬሱማ ቁልቁሉ ጴጥሮስ ጀርጀራዳ ገመ tokkoon immoo jabinni amantaa isaanii xiqqoo isaanaaf yookiin immoo hir'ina amantaanii qabu ture jedha. Fakkeenyaatiif egaa qulqullichi Phexros erga isaan laaqana nyaatanii booda Iyyasuus Kiristoos Simoon Phexros yaa ilma Yoonaa isaan kana caala na jaalattaa jedhee illee gooftaan keenya gaafatee ture. Yeroo kana yaa gooftaa akkan si jaaladhu atu ni beektaa ጌታ ሆይ እንደሚወድ አንተም ታውቀዋለህ jedhee nama dubbatira yeroo sadii imaanaa guddaa ilmoolee hoolota warreen giddu galeessa xabbootii kan jennu warreen bilchaataa hoolota gurguddaa immoo naaf bobbaasi jedhee gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos itti meera wangeela Yohaannis boqonnaa 21 irratti waa'ee qulqulluu Phexrosiin gaafa ilaalu. Inni itti aanu qulqulluu Phexros biyya Filiphos Qeesaariyaatti immoo namoonni ilmaan namaatiin eenyu jedhu jedhee gooftaan keenya gaaffii gaafatee jedha. Gariin isaanii Phexros, gariin isaanii Phaawulos, gariin isaanii maqaa tokkotti moggaasanii ittiin waamu jedhee gaafa deebii kana deebisu gooftaan keenya isinoo eenyu naan jettaa jedhee qulqulluu Phexrosin gaafatee jira. Qulqulluu Phexros immoo atimmaa jiraataa ilma Waaqayyoodha jedhee gaafa qulqulluu Phexros dubbatu gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos Simoon Phexros yaa ilma Yoonaa ati kattaadha kattaa kana irratti qulqulleetti mana kiristaanaa koodhaan ijaara allisu ol jeequu fi balleessuu hin danda'ani siif murtuu mootummaa koo nan kenna jedhee gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos wangeela Maatewos boqonnaa 17 irratti 16 irratti itti dubbateera jechaadha. Inni itti aanu qulqulluu Phexros gaara Dabra Taaboor irratti yaa gooftaa nuti iddoo kana taa'uun keenya gaariidha ጌታ ሆይ እኛ በዚህ መኖር እኛ በዚህ መሆን መልካም ነው ብሎ የተናገረው ሐዋርያ ነው ማለት ነው። ቁልቁሉ ጴጥሮስ ጉያ ከደና ከሚሳ ሴናወን እኒ ሆጀተ ኬሳቲ ኢላሉ በርባቺሳዳ ዱካ ቦኦንሳ ኤርገ ፋርፈተኒን ቦዳ ገረ ደብረ ዘይትቲ በአኒ የሮ ከነስ ኢየሱስ ክርስቶስ halkanitti kana hundi keessan iyyuu ni dogongortu hundi keessan iyyuu anaatiin ni kuftu akka tiksee akka hoolaa tiksee hin qabnetti ni rukutamtu tikseen isaanii adda ba'ee ni rukutama isin immoo ni facaatu jedhee wangeela Maatewos boqonnaa 17 irratti dubbatee ture. Duuka bu'oonni Waaqayyoo ciisanii utoo jiranii Phexrosiin akkana ana faana sa'a tokko illee turuu hin dandeenye jedhee gooftaan keenya dubbateera. Seenaan qulqulluu Phexros dubbatamee hin dhumu wangeela Maatewos 26:41 irratti foon qophoofteetti afurri qophoofteetti foon garuu dadhabaadha ana faana garuu sa'a tokko illee cimuu hin dandeenye jedhee gooftaan keenya dubbateera. Inni biraan qulqulluu Phexros gooftaa isaa hin beeku jechuudhaan kan kaadedha yookiin immoo kan ganedha jedha. Inni itti aanu qulqulluu Phexros jarjaraa ture yaada gaafatameef deebisuudhaaf yeroo hundumaa kan jarjare ture. Qulqulluu Phexros raajiis ni raawwata ture jedha. Qulqulluu Phexros raajii ni raawwata jarjaraadha ture. Inni biraa qulqulluu Phexros
tajaajila lallaba wangeelaa mana kiristaanaa ture. Inni itti aanu immoo qulqulluu Phaawulos waa'ee qulqulluu Phexrosii fi qulqulluu Indiriyaas haala waamamuu isaanii gara tajaajila mana qulqullummaa dhufuu isaanii bifa kanaatiin yoo ilaalle qulqulluu Phaawulos eenyudha isa jedhu immoo walitti ilaalla. Qulqulluu Phaawulos maqaan isaa inni jalqabaan Saa'ol qooqa Ibraayisxiitiin immoo tsaggaa yookiin immoo kennaa Waaqayyoo jechuudha jedha. Saa'ol jechuun ari'attuu jechuudha qooqa keenyaatiin. Qooqa Ibraayisxiin Saa'ol gaafa jennu garuu የእግዚአብሔር ጸጋ yookiin immoo kennaa Waaqayyo. Jecha afaan Roomaayisxiin immoo ifa jechuudha. Qulqulluu Phaawulos maqaan isaa jalqabaan Saa'ol gaafa ta'u booda irra garuu Phaawulosidha. Phaawulosiin gaba lamaatti ilaaluun barbaachisaadha. Qooqa Ibraayisxiitiin kennaa Waaqayyoo, qooqa Roomaayisxiin immoo ifa jechuudha. Qorichi keenya gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos waa'ee Phaawulos Hanaaniyaan isaatiif yeroo ragaa bahetti kun mootota Ahizaabotaa ijoollee Israa'eloota fuulduratti maqaa koo akka baatuuf waa'ee kootiif kan filame meeshaa addaatii jechuudhaan Yohaannis 9:15 irratti Phaawulos jechuun tajaajilaa yookiin immoo Phaawulos ማለት አመስጋኝ ደስታ ምዑዝ ነገረ እግዚአብሔር ልሳነ ክርስቶስ ሰላም ፍቅር ማለት ነው። ጳውሎስ jechuun kun immoo galateeffata gammachuu urgaa waaqayyoo dubbii sagalee waaqayyoo kan dubbatu qooqa Kiristoos nagaa jaalala jechuudha jedha. Qulqulluu Phaawulos jireenyi amala daa'imummaa isaa maal fakkaata kan jedhu waliitiin gaafa laallu qulqulluu Phaawulos kan inni dhalate Xarsiis kan jedhamtu hojii ergamoota boqonnaa 21:39 irratti bara kana keessa immoo bara 500 keessa jiraachaa kan ture qulqulluu Phaawulos kan inni jiraachaa ture በዛን ዘመን 500,000 ሰው ይኑርበት ነበር። bara qulqulluu Phaawulos jiraachaa ture namni 500,000 bara jiraachaa jiru keessa ture. bara kana dunkaana hodhuudhaan yookiin immoo dunkaan masfaatiin የተማረው በዛው ነው። namoota 5,000 gidduu kana keessatti qulqulluu Phaawulos dunkaana hodhee nama deddeebi'aa ture. hojii ergamoota boqonnaa 13:9 gaafa dubbistan bittaa biyya Room kan inni dhaale abbaa isaarraati qulqulluu Phaawulos. hojii ergamoota boqonnaa 22-26 irratti abbaan isaa lammii biyya Room kan qabu ture. lammiin isaa lammii Biiniyaam gaafa ta'u qulqulluu Phaawulos fariisaawwii ture jedha. hojii ergamoota boqonnaa 23 irratti ilaalla. seenaan guyyaa har'aa kun egaa qulqulluu Phexros wa Phaawulos gaafa jennu seenaa bal'aa of keessaa qaba. qulqulluu Phaawulos akkamitti gara Waaqayyootti dhufe? maatiiwwan Waaqayyo namoota immoo akkamitti waama? ammas irratti seenaa kana ilaaluun hunda keenya barbaachisaadha. Waaqayyo ganama, guyyaa, galgala, daa'imummaatti yeroo umuriin keenya guddate yookiin immoo umurii daa'imummaa yookiin immoo umurii dullummaatti Waaqayyo nu waamuu danda'a. qulqulluu Phaawulos akkamitti waamame?